Ashama harka fuune kuulaniitu jalatti argamtan jirra jirtu sun jecha akkuma beekamu chaayinaaliin kiyya haaraa ta'e subscribe like gochuun dagatina. Har'ammoo oduu gammachiisa qabadhe isiniif dhiyaadhe innis maali kan jettan akkuma beekamu obboleeyyan teenya biyya namaa kana keessatti gadadoo fi rakkoon hedduu irra gahaa jira wanta ta'eef hadhammoo furmaata tokko argannee keessi keenya baay'ee nu gammadee jira. Innis immoo warroonni ijoolleen teenya harka madaamitiin darbamanii barandaa jalatti rakkachaa jiran bororraa eegalee bararraa hin eegala jecha dhageenye baay'ee tokko keessi keenya gammadee jira. Akkasuma hunduma isaaniitiifuu iyyuu kan ijoollee beeruutis dhaqqabe ijoollee biyya biraas haa dhaqqabu akka karaa biyyaa galan abdii qabna. Baay'ee gammadee keessi koo anis immoo yoo eege gammadee isin gammachiisuu dhufee hunduma keessan biraanuu like fi share subscribe gochuudha. Hunduma biraanuu akka geettan abdiin qabaa hundumaafuyyuu haa dhaabbannu. Hundumayyuu tariin ingaha wanta ta'eef baay'ee tokko gammadeetan jira. Chaayinaalii kiyyaaf haaraa as kan taatan share subscribe akkasuma immoo hundi keessan waliin gahaa gammachuun nam tokko gammachuun nama hundaa wanta ta'e waliif nagahaa isinin jedha abdiin isinirraa qaba akkasuma chaayinaalii kunaa guddistan haaraa wanta ta'eef guddachuudhaaf hin tattaafachuutti jira like naa godhuun dagatinaa isinin